Roonni dalagaa sababaa seensa jannataa isinii taatu barbaadan qofti viidiyoo kana dhaggeeffadha. Karaa biraatiin immoo warroota dalagaa seensa jannataaf sababa isaanii taatu ma'siyaa irraa qulqullaa'uu barbaadu hedduutu obboleeyyan keenyaa sirra jira. Hundaafuu sheer godha. Addaallu ala alkhayri kafaa'ilihi jedha rasuuli sallallahu alayhi wasallam. Dalagaan sun maaliidhaan jettanii harri lakkoofsi hijiraadhaa waggaa 1447 ji'a tokkoffaa guyyaa 9ffaa halkan isaa irra jira. Akkuma beekamu hijiraan arabaadhaa halkantu dursa waan ta'eef viidiyoon kun har'aa fi boru malee faayidaa hin qabu, nama hundaafuu dabarsa. Addaallu ala alkhayri kafaa'ilihi. Maaliidhaan hin jettanii guyyaan kurnaffaa yookiin ashuuraa jedhama yookiin guyyaa kurnaffaa guyyaa muharram kana ni sooman. Eenyu sooma? Banii Israa'iltu sooma yookiin ummata Yahudaa fi Nasaaraatu waan kana soomana dur ergama rasuulaatiin dura sallallahu alayhi wasallam. Eegasii rasuuli sallallahu alayhi wasallam waan isaan ashuuraa soomaniif ni gaafatan qissaa isiidha. Achi booda rasuulan sallallahu alayhi wasallam guyyaa cunqursaa fir'aawnaa jalaa ummata Muusaa rabbiin najaa baasee bahri bakka lamatti qoodamee dhaabbatee eegasii ummanni Muusaadhaa keessa bahee fir'aawnaa fi qabiilaa fir'aawnaa warra jallate hunda bahri rabbiin liqimsisantu guyyaa kurnaffaa ashuuraa kana. Eega qissaa tana dhagahanii booda rasuuli sallallahu alayhi wasallam Muusaan isaanirra natti aanaa alayhi salaatu wassalaam anillee nin soomana jedhanii soomanii saxaabotallee itti ajajan. Ammallee akkas jedhan rasuuli sallallahu alayhi wasallam namni guyyaa ashuuraa soome rabbiin inshaa Allah dilii waggaa tokko ta darbitee ni dhiisaafi jedhan. Dilii teena ta waggaa tokko kan darbite sababa araarama dilii teena ta waggaa tokko dabartee nuuf ta'uu danda'a waan ta'eef niyyaa gaariidhaan sooma. Ammallee rasuuli sallallahu alayhi wasallam decide yookiin immoo karoora godhanii turan futurity fuulduratti jechuudha. Inshaa Allah yoo rabbi waggaa dhufu na jiraachisee nama waggaa kana eegu ta'e guyyaa 9ffaaf 10ffaan ni soomanaa jedha. Riwaayaan gariin 10ffaa fi 11ffaallee tajettuu ni jirti. Walumaa galatti waan rasuuli sallallahu alayhi wasallam karoorfate galmaan gahuu namni barbaaduu fi sababa araarama dilii teessan xiqqoo waggaa tokko isinii haa taatuu fi warri du'aa'iin isin kadhattanii isinii haa qeebalamtuu barbaadan inshaa Allah halkan kana kaanee boru haa soomannuu jechuudha. Halkan edanaa tana kaanee hijiraa guyyaa har'aatii fi boruu karaa biraatiin jimaataa fi qidaamee walitti aansinee jimaataa fi sanbata jedhanii walitti aansinee haasomnu nama dilii teenya ta waggaa tokko rabbiin nu araaramee gartee sunnaa rasuula sallallahu alayhi wasallam anaafisillee dalaynee irraa milkoofnu rabbi anaafisillee nu haa taasisu. Karaa biraatiin isinillee du'aayin hin dagatina, anillee du'aayin isinin dagadhu. Nama bakka tanatti rabbii walii qabee khayrii walirraa himee gartee osoo du'aayii walii kadhatu adda bahee yoomal qiyaamaa ragaa walii bahu rabbi nu haa taasisu. Anallee rabbi na haa qajeelchu, isinillee rabbi isin haa qajeelchu. Waan dubbadhe tana yooni sirrii yookiin sahiha qunname homa rabbiin naa fedhee guyyaa kana ni dubbatti lu'aan jedhee rabbi durnaa murteesse. Yooni dogoggoree jiraadhe futuna keessa namni waa balleessuun isaan oolu nafsiyaatii yarraay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.